iddootti deeggarsi baay'ate dhugatu jira jechuudha. Namni illee xiqqaate jechuun dhugatu jira jechuudha. Namni illee baay'ate jechuun dhugaan hin jiru jechuudha. Namni baay'ate jechuun immoo dhugaa jira jechuudha. Namni xiqqaate jechuun dhugaan hin jiru jechuudha. Har'a boqonnaa jaaffaa jalqabna. Boqonnaa jaaffaa oduun jalqabeen boqonnaa 5 yeroo xumurru yaada tokko laallee gara xumuraatti xumura. Utuu isa Museen caafetti namantan ta'ee anattis immoo namantu turtanii. Museen waa'ee koo maal godheera jedhaa? Caafeera. Isa Museen caafee isinitti kenne erga namantan ta'ee attamitti isaan afaan kootiin isinitti dubbadhu amanture jedha. Asirraa xiyyeeffannaadhaan boqonnaa 5 yeroo xumurru kan ilaalle wanti macaafa qulqulluu keessa jiru akka jiruun karaa Yesuus Kiristoos akka maal ta'edha? Akka barraa'e. Dubbii afaansaa akka ta'e. Isatu hafuura qulqulluu fi ergee warroota barreessanii maal godhe? Gaggeesse. Akkamitti ilaalla kana? Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:11 irratti namoonni duraan dursanii waa'ee dhiphina gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee isa qunnamuu jiru duraan dursanii yeroo qo'atanii jedhama caafni qulqulluun 1:11 irraa isaan waa'ee dhiphina Kiristoos argatuu waa'ee ulfina isa booddeedhaan isaa dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis gara yeroo attamitti akka agarsiisaa ture maal godhan jedha. Een qoratanteen agarsiisaa ture jedha. Kanaaf kan agarsiisaa ture abboota keenyatti illee hafuura eenyuuti? Hafuura Kiristoosiiti. Hafuura Kiristoosiiti. Kanaaf isaan waa'ee koo barreessan gaafa jedhu waa'ee Kiristoosiiti jechuudha. Waa'ee Kiristoosiiti. Dhufee Kiristoos immoo afaan ofiitiin maal godhe? Afaan ofii isaatiin dubbate jechuudha. Isa Museen isinii barreessan fudhattu yoo ta'e isaan isinitti dubbadhu immoo akkamittiin fudhattu ka jedhu inni Museen isinitti dubbate sun waanumaan isin maal jedhaarudha? Waanumaan isinitti dubbachaa jirudha akka jedhudha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Tole lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa akkana jedha. Kana booddee Yesuus bishaan ciisaa Galiilaa isa bishaan Xibeeriyaas jedhamu ce'e. Namoonni danuun warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'an. Maal waan ta'eef milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'an. Har'uma jalqabee waldaan tokko addunyaa wal bakka dhaabatan wanti wal dhogguu fi sisteemiin ittiin gaggeeffamu sisteemii maalii waan ta'eef dinqii hojjechuu waan ta'eef. Isteeppii ittiin Kiristoos kaleessa wangeela hojjetaa ture seexanni maal godheera? Qo'atee adda baasee argeera. Akkamitti akka namoonni isa duukaa fiiguudhaaf onneen isaanii akkamitti akka bitamu maal godheera? Adda baasee ilaaleera. Adda baasee ilaaleera. Kanaaf amma foormulaa inni fayyadamuu danda'u qaba jechuudha. Foormulaa eenyu fayyadamuu qaba? Foormulaa Kiristoos ittiin hojjetaa ture kan namoonni baay'een Kiristoosin hordofaa turan sababni isaa deeggarsa namoota baay'ee barbaada waan ta'eef siistemii kana fayyadamuu qabu. Kanaafadhaa namoonni danuun wal hordofaa fiigichaan akka muuziqaa addunyaatti lafa dhiitanii iddoon dhaabbatan wanti dhabamuuf maal laaluudhaaf? Milikkitaaf dinqii ilaaluudhaaf. Seexanni kallattiidhaan hojii Kiristoos hojjetee fi akka itti namoonni isa duukaa fiigaa turan adda baasee onni namoota waan beekuuf sisteemii sanii fayyadamuu barbaada. Sababni isaa dhugaa oduu hin taane deeggarsa barbaada waan ta'eef. Adhallee iddootti deeggarsi baay'ate dhugatu jira jechuudha. Namni illee xiqqaate jechuun dhugatu jira jechuu miti. Namni illee baay'ate jechuun dhugaan hin jiru jechuu miti. Namni baay'ate jechuun immoo dhugaa jira jechuu miti. Namni xiqqaate jechuun dhugaan hin jiru jechuu illee miti. Yaada kana dhageettanii yoo ta'e irra deddeebi'oo ta'eef. Baay'ina namaatiin dhugaan hin murtaa'u. Diqqaataniif illee nama diqqaate jennee dhugatu jira jechuu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa giddu galeessi keenya maal qofadha? Kiristoosiif Kiristoos qofa. Baay'ee gaariidha. Kanaaf namoonni danuun warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa maal godhan? Isa duukaa bu'an. Yesuus gaafas bartoota isaa wajjin gara dirree gaara tokkotti ol ba'ee maal godhe jedha? Taa'e. Ol ba'ee taa'e. Yeroo sana Faasikaan ayyaanni warra Yihuudotaa maal ta'e ture? Dhiyaatee ture. Yaadadhaa qofa. Ayyaanni dhiyaatee ture waan tokko ayyaana bartee isaaniiti. Namoonni addunyaa mootu dinqii arganii isa duukaa bu'aaru. Amma Yesuus Kiristoos yeroo waliin fudhachuu qaba. Eenyu wajjin? Duukaa butoota isaa wajjin. Sababni isaa wanti kana booda godhu maal barbaada waan ta'eef? Xiyyeeffannaa barbaada waan ta'eef. Baay'een dinqii arganii isa duukaa bu'aaru.
Kuwwan immoo ayyaana Faasikaati jira. Yihudoota dhiyaateera. Kana boodatti amma Kiristoos hojiin inni kana booda godhu maal gochuu qaba jechuudha. Of eeggannaadhaan kan guute ta'uu qaba. Baay'ee gaariidha. Yaadannaa qabadhaa. Lakkoofsa 5. Yesuus achi taa'ee asiif achi laalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan argee kanarratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa jedhee Filiphoosis maal godhe? Filiphoosis hin gaafate. Waaw! Baay'ina namaan jira. Ayyaanni Faasikaan jira. Namni walitti qaba maal ta'eera jechuudha walii galatti. Baay'ateera jechuudha. Kanaaf Yesuus asiif achi laalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan argee kanarratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa jedhee Filiphoosis maal godhe? Gaafate. Eenyutu gaafate jecha kana? Kiristoos. Eenyuun gaafate? Filiphoosis duukaa buutuusaa. Kanarratti Filiphoosis deebisee buddeenni meetii 200 tokkoon isaa xinnoo wal maal hin godhu jedheen? Wal hin ga'u. Amma amantii isaanii qoruutti ka'e. Namoota kaawwan rakkina isaanii adda baasee bareera. Kuni milikkitaaf isa duukaa bu'eera. Kun ayyaana Faasikaatiif achi baay'ateera. Duuka buutonni isa wajjin jiranuu amantii dhugaa isa irraa qabu moo hin qabanidha? Teesti qorumsa dhiyeesseef. Namoota hundumaafuu ergaa madaalawaa ta'e darbuu qaba waan ta'eef. Waan kana seeraan naa qabadhaa. Ergaan madaalawaa ta'e duuka buutota illee kan laallatu, warra dinqiffana fiigaruu illee kan laallatu, warra ayyaana Faasikaatiif deemaruu illee kan laallatu, ergaan madaalawaa ta'e darbuu qaba. Kanaaf Kiristoos namoota hundumaa mala isaanii argeera. Duuka buutota illee amma amantii dhugaa isaanii adda baafachuu barbaadeeti. Buddeena eessaa binna jedheen. Kanarratti Filiphoosis deebisee otooma meeqaanillee binna jedheen. Buddeenni meetii 200 tokkoon isaanii xinnoo illee wal maal hin godhu jedheen. Wal hin ga'u. Baay'ina namootaa jecha Kiristoos jedheen madaala jechuudha. Eessaa binna jedheeni bakka barbaanne yoo dhaqne illee birrii beene yoo binne jira kana maal gochuu hin dandeenyudha dubbiin. Nyaachisuu hin dandeenyu. Yeroo tokko haala jireenya keenya nu qunname madaallee ufumaa daangaa kenna jechuudha. Yaadannaa qabadhaa. Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros bartoota isaa keessaa tokko kan ture Yesuusitti dubbate gurbaan buddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'een kun maal godhaa jedheen. Amma bartoota keessa yaada garaagaraa namoonni qaban akka jiran adhalleen argina jechuudha. Obboloota tokko kan nurraa eeggamu waanuma qabnu Kiristoositti himutu nurraa eeggamu. Waan biraati miti isaa fedhiisi. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba Edeniin keessaa bayanii Addaamiif Heewwaniin kan inni jedhe Addaam eessa jirtaa qofaadha kan inni jedhe. Addaam eessa jirta? Amma Addaamin irraa kan eeggamu as jiraa qofaadha deebii ka ta'uu qabu. Poroosesii itti aanu itti hin dhiphatin. Inni itti aanu ka eenyuti? Ka dhimma abbaa gaafateeti. Amma Indiriyaas akka Filiphoosis amantii qofa miti. Indiriyaas maal jedheen? Kunooti gurbaan tokko as jira buddeena ganaa qaba garuu nama baay'ee kanaaf maal gochuu danda'a jedha. Okay. Waa gochuu hin danda'u jettee ofiin murteessiin garuu waan qabdu qofa maal godhi? Dhiyeessi. Asirratti yeroo baay'ee waan natti tolu tokko jira. Haadha ijoollee tanneen lamaan duuba jiru. Tokko mucaa kana. Inni lammaffaan immoo Saloomee. Saloomee morma Yohaannis irraa mursiisiiftee ilaalla. Dudduuba ishee kan jiru eenyudha? Haadha. Haadha dhadhee mariisiftee morma isaa maal godhu jetteen? Morma isaa gaafadhu jetteen. Asirratti immoo yeroo tokko yaadattu mana barumsaa fakkeenyaaf yoo deeman karaa yoo deeman daa'imman haati nyaata kana qabadhu maal godhu jedhanii ijoolleedhaaf. Deemi jedhanii ijoolleedhaaf hidhu mitiire. Haati gurbaan macaafa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kun dinqii Kiristoos hojjeteef sababa yeroo taatu haati Saloomee mootu mormi dhugaa akka cituuf maal taate? Taphataa jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya irratti hojiin nu hojjennu gahee guddaa qaba. Kan akkuma yaadaatti gidduu galchee yaadannaa qabadha. Tole. Kanaaf Yesuus immoo namoota teessisaa jedhee abboome. Amma Indiriyaas fala qabatee dhufe jechuudha.
Isa inni gaafii godhee kaasee deebii itti laanne Kiristoos. Isuma inni fala godhee dhiyeesse qofa irratti xiyyeeffate. Isa Indiriyaas fala godhee dhiyeesse. Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros bartoota isaa keessaa tokko kan ture Yesuus dubbate gurbaan buddeena garbuu 5 qurxummii 2 qabu tokko as jira. Okay bakka hin gahaa kun jechuma kana asirra dhaabi jedheen. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godha? Isa gaafii ta'e kana immoo maal godha jedheen Kiristoos itti dhiisi. Inni gaafii itti haafu. Garuu falli jiru gurbaan buddeena 2 fi qurxummii 5 qabu tokko as jira. Okay, isarratti xiyyeeffate Kiristoos lakkoofsa 10tti Yesuus immoo namoota maal godhaa jedheen teessisaa jedhee abbuun. Achi margi baay'een jira ture namoonni akka 5,000 ta'an marga sanarra ta'an. Namoota akka 5,000 jechuun kakuu moofaa keessatti kan laakkaman namoota keessaa iyyuu namoota gurguddoo dhiiraaf waraanaaf maal godhanidha. Waraanaaf gayan qofadha. Dubartiiniif daa'imman maal hin taane hin laakkaman. Kanaaf walitti qabaan nama miiliyoona meeqatti lakkaa'amu ol jechuudha. Okay. 5,000 ta'anii marga kanarra hin ta'an. Kana booddee Yesuus buddeenan sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee warra ta'aniifis hiree qurxummicha isarraas akkasuma amma isaan barbaadan maal godheef jedhe hireef. Baay'ee gaariidha. Nyaata oduu nyaanne dur amalli Kiristoos nu barsiise eenyuuf galata galchuudha? Waaqayyoof galata galchuudha. Bishaan oduun dhugin nyaata oduun nyaatin waan afaan keenya dhufu oduu jalqaban fudhatiniin dura eenyuuf galata galchuu qabna obboloota koo? Waaqayyoof galata galchuu danda'u qabna jechuudha. Kun yaada bu'uuraati. Waaqayyoof galata galchuu qabna. Kanaaf yeroo kadhannu eenyuun kadhannillee ka jedhu kallattii aanutti jechuudha. Kana booddee Yesuus buddeena sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee warra ta'aniif hire. Qurxummicha irraas akkasuma amma isaan barbaadan hireef. Namoonni erga nyaatanii quufanii Yesuus waan tokkollee akka hin bannetti urraa isaa hafe walitti qabaa jedhee bartoota isaatti. Asirratti kitaaba raajii irratti ministeera of hiilingii irratti ikonomik siisteemii Kiristoos barsiisee waan guddaa tokko lafa kaa'u obboloo tokko. Har'a namoonni baay'een akka gabaasa nyaata addunyaatti Ameerikaa keessatti persentii 100 keessaa persentii 70 nyaanni hin jiga jedhama. Ameerikaa keessa kadhattuu hin jirti obboloota koo. Karaa irra taa'anii waggaa meeqa karaa irra kaciisan kan nyaata karaa dhabanii rakkatan lakkoofsan qaban. Lakkoofsan qabu. Yeroo namoota kadhatan namoota rakkatan argitan isin ajaa'iba. Namoonni kun hundi jiran persentiin 70 nyaanni hin jiga jedhama. Okay. Biyya keenya keessattoo namoonni baay'een naannoo irra deddeemaniiti warra qoshashaa walitti guuru naannoo keessan jiranii obboloota. Okay, magaalaa keessa warri jirtan. Okay. Nyaata meeqatu jiga isinitti fakkaata? Baay'ee nama gaddisiisa. An mana kootti yeroo daa'imman nyaatan yeroo baay'ee isaan booddee nyaata. Sababni isaa isa isaan dhiisan ofii kootiin fayyadamu. Hin amantan waan akkasii akka gochuuf. Mana koo keessatti namni takka nyaata nan bisu. Yoo nyaata hambise nyaata san dirqama isatu nyaata yookaan ammootu ganama illee ta'e abbichatu fayyadama. Maaf isin hin jedhe isinitti fakkaata? Afaan takkatti nuti gannu namni afaan takkatti isa liqimsuu dhabee karaa irratti gaggabee du'aaru meeqa jira? Gaaf tokko seenaa isinitti beera jedheen yaada. Ganama daa'ima koo taaksiin dhufee fuudhee deemu jala dhufee jennaan ofii kootii qabadhee bajaajiidhaan geesse. Bajaajiidhaan geessee gaafan deebi'ee gara manaatti galuuf jedhu karaan ittiin galuuf jedhu irraa garagalee bajaajiin kallattii biraatiin deemuu barbaade jennaan deebi jedhee ga'ee okay deem bakka walumaan deemnaa lakki jedheen. Ikkuma xiqqoo akkana darbeeni nama guddaadha. Dargaggeessa guddaadha bakka dargaggeessa lafarra gangalata. Namni hundi bira darba ganama. Bajaajiin naanneesse jedhee dhaqee bira dhaqee ammoo biruma jilbeeffadhee maal taatee jedhee gaafadhee. Galgala waan nyaatee hin jiru. Obboloota koo. Ganamas hin nyaanne waan nyaatu hin qabu. Garuu immoo kiniinii dirqama liqimsuu qabutu jira. Kiniinii kana galgala nyaannee ganama garaa nyaannetti liqimsa. Gaaf liqimsu kiniinichi garaasaa maal godhe? Garaasaa gubu. Garaasaa gaafa gubu inni gubatee akkasi lafarra gangalata. Namni tokko maal taate jedhee isa gaafatu hin turre.
Tole maalti godhuu jedheen nyaatuma barbaadan aan jedhe. Bajaajima saniin qabannee mana nyaataa fidee nyaata bitee fi bishaan bitee fi achiin booda tariitii waan irra ooltu hin beektu jedhee maallaqa wayii harka kennuuf yoo an jedhu an maallaqa hin barbaadu naan jedhe. Haara kennan qabu waan nama qunnamu hin beeku an fudhadhu jedhee maallaqa harkatti kennee fi biraa deeme. Okay, kun exactly literally waan na godhame. Kun waan tokko kana olii lakkoofsa qabu yeroo baay'ee kana qunnamu. Maal jechuu barbaadee saddanatti? Nyaanni nuti takkattiin mana keenyatti nurraa hafee jissinu nama biraa lubbuu isaa maal gochuu danda'a? Lubbuu isaa baraaruu danda'a jechuudha. Kanaaf Kiristoos addanatti nyaata irraa hafe walitti qaban maal godhaa jedheen? Walitti qabaa jedheen. Hurraa hafe waan tokko akka lafatti hin buune walitti qabaa jedheen. Yoo barbaachise akka addaatti illee nyaanni yoo namarraa hafee dirqama ta'e yoo bifa baduu hin taane akka hin banne godhamee gossanii deemanii fayyadamuu hin danda'amu hin danda'u. Danda'ama. Kanaaf kanarratti illee of eeggannaa guddaa gochuu qabna. Kutaan hundinuu waan nu barsiisu qaba waan ta'eef irratti xiyyeeffadhe asitti. Namoonni erga nyaatanii quufanii Yesuus waan tokkollee akka hin bannetti hurraa isaa hafe maal godhe jedhe walitti qabaa jedhee bartoota isaa maal godhe isaatti. Hurraan buddeenaan garbuu shanan jarri nyaatan irraa hafes gundoo meeqa ta'e jedhe. Gundoo meeqa ta'e? Gundoo 12 ta'e. Anasirratti waan ajaa'ibe tokko jira. Macaafni qulqulluun maal jedha? Manni Israa'el hammam yoo baay'ate iyyuu haftuun maal ta'a jedha? Haftuun ni fayyaa jedha macaafni qulqulluun. Haftuun ni fayyaa jedha. Haftuun kun asirratti maal godhe? 12 walitti qabe. Inni duuka buutota meeqa leenjisaa ture? 12 leenjisaa ture. Anasirraa wanti waan tokko waan ofii kooti gaafa yaade yooma namoonni baay'een illee achitti baay'atanii lakkoofsaan kan hafan ta'e kan inni irraa haftuun inni walitti qabee hambisaaru meeqadha? 12. An kun waan ofii kooti hubadheedha waan biraa irraa kanarraa dubbisee waan isin jedhu qabu. Yaadaan nama qabadha. Walitti qabaa jedhee waan garagaraa tuqaa garagaraa barreessuudha asirratti. Namoonni sun milikkita Yesuus agarsiise kana yommuu arganii kun dhuguma raajii isa gara biyya lafaa dhufuu isaa sanaa jedhan. Raajii isa gara biyya lafaa dhufu sanaa. Raajiin inni gara biyya lafaa dhufu sana wanta asi jedhaniifi Muuseetu waa'ee raajii kanaa waa dubbatee ture. Keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 15-18 irraa akkana jedha. Waaqayyo gooftaan keessan isin gidduudhaa obboloota keessan keessaa raajii akka kootii isiniif in kaasaa. Isin isaaf dhaga'aa. Lakkoofsa 18. An raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa isaaniif maalan godha? Nan kaasaa. Dubbii koo afaan isaa keessa nan kaa'aa. Inni immoo wanta ani isaa abboome hundumaa maal godha? Isinitti in himaa. Kanaaf raajii isa dubbatame sana jedhan. Yesuus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa gochuudhaaf abaluutti akka jiran hubatee kophaa isaa ammas gara garaatti maal godhe jedha? Jalaa sokke. Sababni isaa inni isaan barbaadan inni guddaan Kiristoosin illee moosuu kan barbaadaniif dhugaa inni dubbateef utuu hin taane raajii inni maal godheef? Hojjeteef. Ammallee akka inni raajii ta'e dhugaa kan baharaniif raajii inni hojjete dinqii inni hojjete waan arganiif jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal godhe jedhaa? Akka isaan humnaan isa moosuu barbaadan gaafa arge isaan jala maal godhe jedha? Gara garaatti sokkee jedha. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 16. Amma lakkoofsa 21tti deemnee kutaa itti aanu immoo yeroo biraatti fuunu. Yesuus gara galees bartoonni isaa gara bishaan ciisaa sanaatti gadi bu'an. Yesuus yeroo galgalaa'es bartoonni isaa gara bishaan ciisaa sanaatti maal godhan? Gadi bu'an. Galgalaa'ee jennaan. Erga dukkanaa'e immoo Yesuus ammallee gara isaanii hin dhufneyyuu. Bidiruu yaabbatanii gama Qifirnaahom itti ce'uuf maal godhan? Ka'an. Amma kun qorumsa duuka buutotaati. Inni gubbaa irratti illee qorumsaaf namoota raajii barbaadaniif raajii dhiyeesseera. Yaadannaa qabadhaa. Boqonnaan 16 kun wangeela guddaa nu barsiisa. Tole.
Erga dukkanaa immoo Yesuus ammallee gara isaaniitti maal hin goone hin dhufa. Bidiruu yaabbatanii gama Qifirnaahoomitti ce'uuf ka'an. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanichi maal ta'e? Raafame. Qilleensi qilleensofnaan bishaanichi raafame. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanichi raafame. Kiiloomeetirii 5 amma 6tti bidiruudhaan ergaa deemanii Yesuus bishaan gubbaa deemee gada bidirichaatti utuu dhiyaatu arganii sodaatan. Qilleensi qilleensa'eeraa, bidiruun raafamaaraa, Kiristoos immoo bishaanicharra deemaa dhufe. Isaan immoo Kiristoosin arganii maal godhan? Na'an. Waa lama wal faanatu isaan qunnamaara jechuudha. Bidiruun raafamaa jira, bishaanichi raafamaa jira, bidiruun isaanii garagaluuf jedha. Wanti biraa immoo bishaanirra deemaatti dhufe. Sodaa gara lamaa jechuudha. Bishaanichi raafamaa isaan sodaachiseera moo sodaachuun? Sodaachiseera. Markabni isaanii garagaluuf jira. Otoo isaan kana jedhanii wanti isaan hin beekne immoo galaanarra deemaatti dhufe. Sodaa gara lammaffaa jechuudha. Hin sodaatanii jedhe. Yesuus garuu maal isaaniin jedhe obboloota koo? Hin sodaatinaa. Innoo ana isaaniin jedhe. Hin sodaatinaa innoo ana isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaa isa fudhachuudhaaf barbaadan. Bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddootti adeeman. Maal godhe jedhe? Ga'ee jedhe. Maatiyus boqonnaa 14:27 irratti yaada kana mee xiqqoo ishee hin badhisa. Lakkoofsa 24 dubbisaa naannoo 24 irraa. Bidirichi garuu yeroo kana qarqara irraa ba'ee qarqara irraa maal godhee ture? Baay'ee fagaate. Sababii qilleensi fuula dura itti qilleensa'uufis dha'aa bishaanichaatiin asiif achi darbatamaa ture. Halkan keessa gara iyya indaaqqoo isa lammaffaatti Yesuus bishaanicha gubbaa adeemaa gara isaaniitti dhufe. Maaltu ta'aa ture? Bishaanichi raafamaa ture. Bidiruun isaaniis harkaa cabuuf ture. Battoonni immoo dhiphatanii turan. Amma halkan walakkaatti. Battoonni garuu bishaan irra utuu inni adeemu arganii baay'inaan innoo ekeraadha jechaa sodaachuu isaanii irraa kan ka'e maal godhan jedha. 26 irratti boqonnaa 14:26 maatii warra hin iyyanii jedha. Sodaachuu isaa irraa ka'e hin iyyan waa lamatu isaan sodaachisaara. Isa sila wangeelii Yohaannis irratti gabaabsee dhiyeesse maatii irratti diqqoo ibsa. Argitanii sodaachuu isaan irraa ka'e maal godhan jedha. Hin iyyanii jedha. Bishaan raafamaa jira. Markabni isaanii cabuuf jedha. Wanti ekeraa fakkaatu immoo galaanarra deemaatti dhufe. Yesuus immoo achumaan isaaniitti dubbatee jabaadhaa. Innoo ana hin sodaatinaa jedheen. Innoo ana hin sodaatinaa jedheen. Ammallee jireenya keenya keessatti rakkinni garaagaraa kallattii garaagaraatiin nu barsa ta'uu danda'a. Keessaa alaan kallattii nu eenyuun kallattii nu maal hin gooneen hin eenneen. Kiristoos immoo maal jedha gidduutti dhufee innoo ana maal hin godhinaa hin sodaatinaa. Hin sodaatinaa nu jedha jechuudha. Amma rakkina keenya irratti Kiristoos kan inni dhufu rakkina balleesseetii miti obboloota koo rakkina irra deemaa gara keenya dhufa galanni isaaf haa ta'u. Namoonni baay'een kan isaan jedhani rakkinni badeeraa dhiphinni badeeraa rakkinni tokko illee hin jiru jedhu. Oduun gammachuun garuu Kiristoos kan inni dhufu maal irra deemaa gara keenya dhufu? Rakkinicha irra deemaa gara keenya dhufu osoo rakkinni sun gara keenyatti dhufne ta'eetii tarii Kiristoos gara keenyatti akka dhufuuf sababa ta'uu dhabuu danda'a. Qorumsi nuuf anaaf isiniif qorumsi maal kennaa? Leenjisaa amala kennaati jechuudha. Kutaa tokko gara kutaa tokkotti darbuudhaaf barataan tokko dirqama qoramuu danda'u qaba. Kanaaf obboloota koo yeroo rakkattan yeroo qoramtan akka gammachuu guutuutti maal godhaa jedhama Macaafni Qulqulluun? Lakkaa'aa jedha. Kanaaf rakkina irra deemaa gara keenya dhufu Kiristoosiin ilaallee waan goonu hundumaa qajeelfama dubbii isaatiin gochuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.